Ashama harkafuun akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya walabummaa newsnetwork irraa oduu yeroo kanaaf qabnu qabannee dhiyaanneetu jirra amma matootii oduu. Qondaaltonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa galaan turan achi buuteen isaanii dhabame. Lixa Shaggar keessatti humnoonni mootummaa namoota nagaa sadii erga ajjeesanii booda reenfa dhorkatanii. Weellisaan Oromoo tokkoo fi qindeessaan muuziqaa magaalaa Finfinnee keessaa qabamanii hidhaman kanneen jedhan oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanneedha amma matootii oduu. Qondaaltonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa galaan turan achi buuteen isaanii dhabame. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n jijjiirama siyaasaa qabsoo ummataatiin dhufe hordofee bara 2018 gara biyyaatti erga deebi'as dararaa adda addaaf saaxilamee jira. Keessumaa immoo dhiibbaa mootummaa bilxiginnaatiin waajjira olaanaa ABO guullallee keessaa ari'amuurraa hanga miseensonnii fi hooggantoonni olaanoon hidhaaf saaxilamanitti ga'eera. Mana jireenyaa isaanii keessatti uguramuun hayyuu duree paartichaa Jaal Daawud Ibsaa tarkaanfiiwwan paarticha dhabamsiisuu fi qabsoo Oromoo bittimsuuf mootummaan fudhate keessaa agarsiistuu tokko akka ta'es beekamaadha. Namoota siyaasaa kan ABO qofa osoo hin taane dhaaba KFO irraa illee namoonni hedduun sababa ilaalcha siyaasaatiin ajjeefamaa fi hidhamaa jiraatanis hanga ammaatti furmaanni kana jedhamu kennamaa hin jiru. Waajjiraaleen paartii kanneenii guutummaa Oromiyaa keessa bifa jechuun danda'amuun humnoota mootummaatiin cufamanii kaan immoo saamamaniiru. Hooggantoonni fi qondaaltonni ABO mana hidhaa jiran kanneen dhiyeenya hidhamanis ta'e kanneen waggaa lamaan dura mana hidhaatti darbataman hanga ammaatti mana hidhaa tokkorraa gara biraatti daddabarfamaa dararaa hamaa argaa turaniiru. Kanneen mana murtiin wabiin akka hiikamanii fi bilisaan akka gadhiifaman ajajes poolisiin ajaja qaama oliirraa dhufedha jechuun ajaja mana murtii cabsee ugguruu turuun isaanii yaadatama. Haaluma kanaan hooggantoonni fi qondaaltonni ABO mana hidhaa magaalaa galaan turan jalqaba torban darbee kana bakka turanii fudhatamanii achi buuteen isaanii dhabamuun maatiin hidhamtootaa dubbifne himaniiru. Mootummaan eessa akka geessee fi garamitti akka dabarse ifatti beekamuu baatus dargaggoota gameeyyii saba kanaaf barbaachisan hedduu fi hooggantoota qaaliin adda bilisummaa Oromoo ABO irraa hidhamaa jiran faanni isaanii hidhamuu dhabamuun maatii fi uummataaf madda yaaddoo ta'aa jira. Lixa Shaggar keessatti humnoonni mootummaa namoota nagaa sadii erga ajjeesanii booda reenfa dhorkatanii. Lixa Shaggar aanaa Abunaa Gindabarat keessatti waraanni murna mootummaa Itoophiyaa qonnaan bultoota sadii ajjeesuun maatii isaanii reeffa akka dhorkate gabaafameera. Akka maddeen keenya naannichaa nuuf gabaasanitti waraanni mootummaa qonnaan bultoota sadii erga to'atee dararaa ture booda rasaasaan bakka tokkotti ajjeesee reeffa akka uummanni kaasee hin awwaalleef humnaan dhorkuun beekameera. Ajjeechaan kun gaafa fulbaana 23 2021 raawwachuusaa kan ifoomsu gabaasni keenya namoonni ajjeefaman kunneenis obbo Taajjabaa Goondii, obbo Damshaashoo Geetaachoo fi obbo Abdii Isaa Urgaa akka ta'an gabaasni keenya mirkaneeffachuu ibseera. Bara 2021 kana keessa aanaalee Gindabarat gandoota hedduutti ajjeechaan qaama mootummaatiin namoota nagaa irratti raawwachaa jiru ammaataa dhufu jiraattonni aanaalee Gindabarat himaniiru. Humnoonni mootummaa bilxiginnaa namoota nagaa bakka hojii isaaniitii qabanii erga waajjira poolisiitti hidhanii booda ajjeechaa gara jabeenyaa irratti raawwachuun ajjeesanii goodaa fi bosona keessatti gataa akka jiran walabummaa newsnetwork gabaasaa turuun ni yaadatama. Oduuma wal fakkaatan Wallaggaa Lixaa keessatti dargaggoonni Oromoo lama humnoota mootummaatiin ajjeefamaniiru. Fulbaana 22 bara 2021 dargaggoonni Oromoo lama lixa Oromiyaa Wallaggaa Lixaa magaalaa Gimbii ganda Duwwaa Afur keessatti waraana mootummaan ajjeefaman jechuun jiraattonni maddeen keenyaaf himaniiru. Dargaggoonni ajjeefaman kunneenis Wandimmuu Hambisaa fi nama Shamsuun jedhaman ta'uu maddeen keenya mirkaneeffataniiru. Ajjeechaa suukanneessaan godinaalee Wallaggaa iddoo garaagaraatti hidhattoota mootummaatiin taasifamaa jiraachuus gabaasaa turreerra. Weellisaan Oromoo tokkoo fi qindeessaan muuziqaa magaalaa Finfinnee keessa qabamanii hidhamanii. Weellisaan Oromoo Sabboonaa Tafarii qindeessaa muuziqaa Biraanuu Zarihuun jedhaman magaalaa Finfinnee keessa humnoota mootummaa qabamanii hidhamuun gabaafame. Dargaggoonni Oromoo kunneen gaafa fulbaana 23 2021 magaalaa Finfinnee bakka Kotobee jedhamu qabamanii akka hidhaman maddeen keenya nuuf himaniiru. Akka odeeffannoon achi argame ibsutti weellisaa Sabboonaa Tafarii ayyaana masqalaatiif istiidiyootti sirbaa haaraa waraabaa otoo jiru humnoonni tika mootummaa qindeessaa muuziqaa Birhaan Zarihuu waliin qabanii fudhatanii deemaniiru. Weellisaa Sabboonaa Tafarii wallee qabsoo bilisummaa Oromoo kan uummata Oromoo dadammaqsan hedduu hojjechuunis aartistii Oromoo jaalatamaa fi beekamaadha. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isan gammaa ture. Qophiilee walabummaa newsnetwork afan waliin turtii gaarii jenna. Ashamaa akkam jirtu daawwattoota keenya jaalatamoo kabajamoo kun kan daawwachaa jirtan walabummaa newsnetwork hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu faana turtan abdii guddaa qabna. Keessummoota laman qabadhee dhufee jira. Tokko Jaal Daanyee Moosisaati, tokko immoo Jaal Tasfaa Guddataati. Jaal Tasfaa Guddataa abbaa dinagdee walabummaa newsnetwork akkasumatti karaa Woboo Tax Forcenis abbaa dinagdeeti. Jaal Daanyee Moosisaa dura taa'aa Woboo Tax Force damee biyya Siwiidin akkasumattis dura taa'aa walabummaa newsnetwork. Egaa haala yeroo irratti mari'annaa hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu faana turtan abdii guddaa isinirraa qabna. Affeeramtoota keenya baga nagaa dhuftan.
Bagana gaanno eegdan. Bagana gaanno eegdan. Ayyeegaa haalli amma irratti mari'annu haaluma biyyi keenya keessa jirtu keessatti kanarratti mari'annaa. Mee seensaaf akka nuu ta'utti biyyi Itoophiyaa garamitti deemaa jirti kan jedhurraa haa kaanu. Yeroo yerootti waa'ee biyyi Itoophiyaa garamitti deemaa jirtu kan jennu yeroo baay'ee irraa mari'annee jirra. Gaduma bu'aa waan deemuuf kana isin gaafadha. Isa kanaaf isa kanarratti jaaldaanyee mee maaltu jira barreen gaddaa fi barana jidduu ji'a darbee fi ji'a kana jidduu Itoophiyaan akka mootummaan jedhutti guddachaa jirraa, jabaachaa jirraa, tokkummaan keenya jabaatee jedhu. Isinoo akkamitti argaa jirtan? Tole, galatoomii affeerraa keetii fi haala Oromiyaaf Oromoon akkasumas immoo biyyattiin Itoophiyaa keessa jirtu maal fakkaataa? Garaagarummaan bardarbee ammaa yookaan immoo akkasumas yeroo gabaabaa kana gidduutti maaltu jira kan jedhuu fi haalli biyyattiin sun keessa jirtu yeroo yeroodhaanii gara gadheetti, gara jeequmsaatti, gara jigaatiitti, gara biyyattiin gara hin taane karaa hin deebine qabattee akka deemtu agarsiisa. Kunis immoo kan agarsiisu tasgabbii fi nageenyi biyya sana keessatti dhabamuurraan kan ka'e rakkooleen kutaa tokko duwwaa otoo hin taane kutaalee garaagaraa keessatti babal'achaa jira. Babal'inni kun immoo walitti bu'iinsa mootummaa karaa mootummaatiin qaama hidhatee jiruu fi akkasumas immoo qaama hidhatee bilisa baasaa saboota garaagaraa kan Oromoo akkasumas immoo kan Tigraay fudhannee akkasumas immoo kan Beenishaangul fi kan Somaalee Affaaris fudhannee haalli amma dhumaa keessa jiru kuni sabaaf sablammiin hunduu mirga isaa ofiin hiree ofiin murteeffachuu kana kan jedhu irratti garasitti dhiibbatee dhiibbaa mootummaan afaan qawweetiin irratti gochaa jiru kana ofirraa qolachuudhaa fi garasitti hunduu cocho'aa jira. Kun immoo walumaa galatti ennaa babal'inni waraansaa kunis jeequmsi tasgabbii dhabamuun kun eenyu ta'e jiru uummata nagaa karaa qotee bulaas haa ta'u daldalee bulaa akkasumas immoo hojjetee bulaa hundumarrattuu miidhaa karaa dinagdees ta'e karaa siyaasaa karaa nageenyaa karaa hundumaanuu miidhaa guddaa irratti fidaa jira. Kun egaa inni guddaan biyyi tokko biyya kan taatu dursa nagaan jiraachuu qaba. Yoo nagaa jiraate namni nagaan bahee nagaan galee hojjetatee galee daldalatee waan hundumtuu waan hojii isaa jiruu jireenya isaa guyyaa guyyaatti gaggeeffatu ormaa tokko malee gadi bahee ol deebi'ee kan fooyya'uu qabu. Hamma garuu sun hunduu hin jiru. Rakkoon gurguddaan as deemaa jira. Waraana karaa kaabaa jiru akkuma beekamuudha. Addunyaan hunduu kan beeku. Kun immoo babal'atee riijinii tokkorraa riijinii tokkotti ce'aa jira. Kan Oromiyaas irraa waggaa dheeraadhaaf ture. Gabaabaadhaaf ammaaf kan jechuu barbaadu tasgabbiin hin jiru. Tasgabbiin dhabamuunsaa kun immoo rakkoon kun babal'atee gara deegumsa isa dhumaattii fi deebiinsaa rakkisaa gara rakkisaa ta'etti deemaa jira kanan jedhamaaf. Baay'ee galatoomii egaa jaalladhee mee jaaltas fa'aatis waan itti dabaltu yoo jiraate kanarratti haaluma gaaffii dura gaafate kanarratti waan itti dabaltu yoo jiraate Itoophiyaan garamitti deemaa jirti bara darbeerraa bara kana ji'a darbeerraa ji'a kana keessa maaltu wanni fooyya'aa deemaa jira moo badiinsatti deemaa jira kan jedhu irratti akkuma jaalladheen jedhee isan irratti dabaluudhaaf. Egaa wanti daanyeen dubbate akkuma jirutti ta'ee dhuguma Itoophiyaan garamitti deemaa jirti kan jedhuu fi mootummaan humnaan biyyattiin bulchaa jira jedhu amma dirqiidhumaan tokkummaan keenya jabaataa jira, guddataa jira, gara badhaadhinaatti deemaa jirra jedhu. Gara badhaadhinaatti deemuudhaaf haaldureen badhaadhina seenuuf badhaadhamuuf haaldureen guutamuu qabutu jira. Sana keessaa yoo gara badhaadhinaatti deemtu dinagdee yoo hojjete nagaan yoo jiraate dinagdeen hojjetaa, nagaan jiraachuu baannaan dinagdeen hin hojjetu, dinagdee hojjechuu baannaan badhaadhinni wanti jedhamu hin jiru. Kanaafuu mootummaan kun gara kufaatitti deemaa, biyyattiin gara jijjiguutti deemaa jirti. Agarsiisni biyyattiin kufaatiif deemtu wanti agarsiisaa jiru biyyattii keessaa uummanni Tigraay fi Oromiyaa keessa kan jiru Beenishaangul sabaaf sablamnoonni hundumtuu mirga isaanii kabachiisuuf yeroo warraaqaa jiran kana keessatti isaan dirqiidhaan Itoophiyaa tokko taate Itoophiyaa tokkummaa
qabdu. Itoophiyaa afaan Amaaraa dubbattu deebisanii ijaaruuf yeroo tattaaffii godhan keessatti tokkummaan keenya jabaataa jira jedhanii dubbachuun kun waan fudhatama hin qabnee fi Itoophiyaan kan kanaan dura dirqiidhaan walitti suphamtee turte amma garuu gara arcaatti deemti. Maaliif wanta ta'aa jiru biyyattii sana keessatti karaa dinagdee akkuma daanyeen dubbate karaa dinagdee, karaa siyaasaa, karaa dippiloomaasii, karaa hundumaanuu kufaatiitu jira. Biyya keessatti dinagdeen hin hojjetu, siyaasni hin jiru, tasgabbiin jiraachuu baannaan siyaasni yoo tasgabbaa'uu baate dinagdeenis hin hojjetu. Kanaafuu biyyattiin kanaan dura warri aangoorra jiran akkuma amala isaanii uummata keenya mooksuudhaaf, uummata keenya sobuudhaaf Itoophiyaan tokkummaa ishii yeroo hundaa caalaa amma eegamaa jira. Dinagdeedhaanis guddataa jira, gara badhaadhinaatti deemaa jira jedhan akkuma amala isaanii uummata keenya sobuuf malee wanti dhugaadhaan lafarratti wanta kana fakkaatu ittuma dhiyoo wanti jiru hin jiru. Itoo gara badhaadhinaatti deemame har'a biyyattii keessatti qaalini dinagdee namni waa bitatee daabboo tokko bitatee halkan tokko ittiin buluu hin dandeenye keessatti waa'ee tokkummaa, waa'ee guddinaa, waa'ee badhaadhinaa yeroo dubbatan yeroo waraanni biyyattii guutuu keessatti guyyaa guyyaadhaan lubbuun namaa darbaa jiru keessatti yeroo dinagdeen hin hojjenne wanti ekspoortii godhan wanti wanni hin jirre keessatti gadi baanii yeroo waan akkasii dubbatanii akkuma amala isaanii uummata keenya mooksuuf malee wanti biraan jiru. Kanaafuu biyyattiin siyaasaanis kufte, dinagdeenis kufte, waan hundumaanuu kuftee isa isaan dubbatan gara arcaa'uutti deemaa jirti, gara duubaatti deebi'aa jirti, wanta argaa jirru kan. Baay'ee galatoomi Jaaltasfaa akkuma isinuu jettanii gama hundaanuu kufaatii baay'eetu jira. Keessattuu gama dippiloomaasiitiin kufaatiin hamaatu jira. Kun addunyaan waan ragaa bahaa jiru. Imbaasii cufanii isaanis akka galaa jiran akkuma isin jettan waan hedduu uummanni argaa jiru jechuudha. Mee kanumaa wal qabatee biyyi kuni yeroo ammaa kana keessatti Itoophiyaa keessatti beelli baay'ee hammaataa jira. Namoota hammamtu beela'ee naannoo kamtu beela'ee kan jedhuu fi wanta kana gadi fageenyan illee yoo nuti beekuu baanne akkaataa beelli itti deemaa jiru jira. Keessattuu naannoo Tigraay fi naannoo Oromiyaa keessatti akkasumatti naannoo Amaaraa keessatti illee beela jira jedhamee yeroo isaan suuraa bara 1984 maxxansanii BBC'n illee suuraan kun suuraa sobaati kan jedhamu kan deemamaa jiru jira. Haa ta'u walumaa galatti biyya sana keessatti beelli kun kanuma hongee rabbii hongeessee bokkaan roobuu didee namni waa qotatee galfachuu dadhabeerraa madde moo kan mootummaan ofiidhaan tolche moo maalirraa maddee kan jedhu irratti mee yaada keessanii in generaalii irruma keessa akka irraa nuti barbaada jaaldaanye. Tole akkuma sila tuttuquu yaalle gabaabsine biyyi tokko yookiin uummanni tokko beela'uu fi badhaadhina argachuu yookiin immoo gara guddinaatti deemuu waa lamatu jira. Guddinatti kan deemtu akkuma tuquu yaalle yoo biyyi tokko tasgabbii qabaate mootummaan biyya sanaa saba sanaaf kan yaadu ta'e saba sana walqixa mirga sabaa sooressa hiyyeessa hangaa yookaan immoo nama daldalaa tokko yookiin qotee bulaa tokko too hin jenne seerri biyya sanaa hundaaf walqixa ta'e mirgi saba sanaa mirgi dubbachuu ijaaramuu iddoo fe'e deemee jiraachuu waan fe'e yaada isaa dhiyeeffachuu bakka fe'etti qeeqa kennuu jaarmiyaa barbaade deeggaruu jaarmiyaan barbaanne immoo qeequu danda'ee mirgi isaa hunduu akka dhala namaatti isaa kabajame tasgabbiin biyya sana keessa akka jiraatu yoo godhe mootummaan kun akka mootummaatti biyya sanaa fi yaadaa jira. Haa ta'u dhibbaan dhibbatti wanti ta'u dimokiraasiin yookiin waa tokko guutuullee baatu atleast yoo attam xiqqaate fedhiin namaa nageenyi namaa yaaddoo keessa yoo galuu baate namni bahee hojjetatee hojii humnaas haa ta'uu profeshinaalii hojii isaa ta'uu karaa adda addaatiin karaa jiruusaa gara nagaattii fi gara guddinaatti gaggeessu yoo jiraate biyyattiin san wal keessa guddatti jechaadha. Innaa nagaan jiraatu oomishni jiraata. Innaa oomishni jiraachuu immoo piroodaaktiin yookaan immoo wanti oomishame gabaarra oolee gabaarra alaas ta'e gabaa keessaatti
jijjiirraan dinagdee deema circulation of money sana keessatti wanyu godhu namni maallaqa argachuu hojjetee mindaa argachuu yeroodhaan bahee yeroodhaan galuu qaala'insi jireenyaa holiin ka'u innaa sana maaliifi wanta product gootu wanta oomishtu biyya kee keessatti ammuun baay'achaa deemu gara alaattis kan ergutu ammuun baay'achaa deemu namni jiruunsaa fooyya'aa deema har'arraa boruurraa taan akkasitti fooyya'aa deema jechaadha. Iddoo tasgabbiin hin jirretti kan ta'u maa'inni egaa gara badhaadhina isa jedhanii kana ta'uu hin taane iddoo waraanni jirutti waraanni kun maal fidee dhufagaa jeequmsa fidaa lubbuu namaatu kana keessatti badaa qabeenya kana keessatti badaa. Kana keessatti immoo inni duraan ammuma ta'ellee hojii humnaallee haa ta'u hojjetee kan bulu sana hundumaan dhaba. Gaafa dhabe galii dhaba. Galii gaafa dhabe gara beela'uutti deema jechaadha. Gaafa beela'e immoo namni jiraachee deemuu fi gara yakka garaa garaatti illee deemuu danda'a. Gara saamichaatti gara waan hin taane keessa deema. Konfliktii hin taane keessa deemuudha. Walitti bu'iinsa dhufaa jechaadha. Kanas dabalatee egaa mootummaan jedhamee biyya sana keessa bulchu kan hundumaa gochuu dadhabee haalli qilleensaa immoo jijjiirama dhufe sana wajjiniin mootummaan dursee irratti yaade naannoo haalli qilleensaa rakkoo uumu keessatti akkuma traditionally bokkaadhum sana duwwaa heeganii inni qotee bulu qotee yoo bokkaan roobi qotatee yoo bokkaan roobuu baate immoo akka beela'u utuu hin taane akkamitti jijjiiramuu qaba akkamitti modernized gochuun danda'ama agricultural sphere kana keessatti akkamitti karaa bishaan karaa adda addaatiin misooma adda addaa hojjechuudhaan laga jallisuu ta'uu danda'a lafa keessaa qotanii baasuu danda'a bishaan kuusuu danda'a karaa adda addaatiin akkamitti akka sabni suni gara beelaatti hin deemnee fi jiruunsaa yerootti akka fooyya'utti hojjechuu irratti kan hojjechuu qabu silaa mootummaadha. Mootummaan biyya Itoophiyaa jettu dhufaa darbaan garuu warra aangoo irra jiruu fi naannoo yookaan immoo sirna nafxanyummaa warra gaggeessan sun duwwee akka rakkoo keessan galle saayidii tokko duwwaa qabachuu warri kaan beela'ee dhiisee irratti fokusiin guddaan kan godhame yeroon itti godhame yeroon isaa baay'ee miti jechaadha. Egaa kun maal fidaa wal qabatee rakkoon dinagdee kuni waraanaan uumamaan bokkaan roobuu dhabamuun waan adda addaa kanarraani gargaarsi barbaachisaa ta'e keessaanis ta'e alaan akkasumas immoo dhaabbileen deeggarsaa NGO garaagaraas haa ta'u kan hawaasummaas haa ta'u kan biraa waan kanarratti fokus godhanii akkan hojjenne investorooti biyya alaarraa galanii tasgabbiidhaan waa tokko warshaalaa adda addaa dhaabuudhaan hojii uumuudhaan uummata hojii dhaabbate kana hojii kennuudhaa fi hojii argatee akka maatii isaa gargaaree ofis gargaaree biyya isaas gargaaree biyya isaas gara guddinaatti geessu gochuu keessatti dhiibbaa fidaa jechaadha. Maaliif biyya waraanni keessatti gaggeeffamu keessatti eenyumtuu investiin godhu namnis immoo numti biyya keessa jirullee investi godhee waa tokko guddisuuf hin oora jechaadha. Qabeenyi isaa gubachuu malaa, saamamuu malaa, waa tokko ta'uu malaa. Mootummaanis immoo dinagdeen isaa ammuma kufaa deemu warra abbootii qabeenyaarraa maallaqa fuuchuun kanaa baasii sanaa baasii jechuun dhufa. Kunnaa wal qabatee rakkoon kunnaa walitti cuunfamee dhufee gara asii gadi bu'uutti jiruun asii ol deemuu otoo hin taane asii gadi bu'uutti deemaa jechaadha. Rakkoon egaa kana wal qabatee yeroo baay'ee beelatti dhufa. Amma kan fakkii akka fakkiitti illee fudhachuun dhiifama wajjin akka fakkiitti illee fudhachuu baay'ee faaktiidhuma lafa jiru kuni naannoo Tigraay yoo fudhanne amma waraanni baatii salgan kana keessatti deeman uummanna sanarra rakkoon guddaan irra ga'e lubbuun namoota meeqaa achirratti badee qabeenya isaaniirraa qe'ee isaaniirraa isuma jirtu sanallee akkuma ta'an bishaanillee gateettis taa'u maalis waraabanii waa dhaabbatanii raafuu isaa ta'u tokko godhanii lubbuu isaaniillee baraaruu akka hin dandeenye waraana turre jira jechaadha. Kuni maal fidee namni miliyoona 4 ol ta'uu akka beelaaf saaxilamu godheera jechaadha. Oromiyaa keessatti yeroo garaagaraa karaa bahaa kana karaa kibbaa kana keessa akka karaa Hararee haa ta'u karaa Booranaa Baalee Arsii keessa yoo fudhanne rakkoon bokkiitii yookaan neechiraal eenyuu kanaan wal qabachuudhaan rakkoon immoo mootummaan fokusii gochuu dhabuun dhiibbaa siyaasa isaatii warra isa deeggaru duwwaa maallaqa uummata sana silaa uummata ittiin gargaaruu hin danda'amu isa beela illee beela jalaa baasuu hin danda'amu gochuun itoo isarra jiru inni kan barbaadu maallaqaan nama bitee kan isa deeggaru kan isa innaanni waame hawwaatu kan innaanni ergamuuf duwwaa irratti hojjetee jira. Kanarraadhaan ka'uudha warra kaanittis immoo dhiibbaa yeroo garaagaraatti mana irratti gubuun mul'achaa ture maasaa gubuutu mul'achaa ture
bosona gubuu mul'achaa ture. Kun hunduu akka dizaastariin dhufu godheera jechaadha. Beelli kun akka dhufus godheera jechaadha. Qilleensi isaa haala hamaadhaan akka jijjiiramu godheera jechaadha. Naa bosonni gubachaa deeme, naa wanti hunduu eenyu ta'aa deeme, gogiinsi illee kun kana keessa sin dhufa. Durumaanuu neechariin jijjiiramaa jira. Kunis immoo itti dabalamee namnis akka hin hojjenne gochuun kuni uummanni kun beelaaf akka saaxilamu godhee jira jechaadha. Kanagaa kan agarsiisu mootummaa itoo hin taane biyya sana kan jiru aangoo itti barbaadu sana barcumarra taa'u sana jala warra jalatti qabu duwwaa qabeenya biyyattii sana. Amma mootummaan tokko silaa waan ittiin rakkoon tokko naa dhalate uummata tokko ittiin gargaaru midhaanis haa ta'u waan adda addaa balaa tokko yoo dhalate ittiin balaan itoo hin beekamiin bokkaa duwwaa itoo hin taane wanti biraa dhufuu danda'a. Waraanatu jira, lafti si gaachuu danda'a. Lafti socho'uu danda'a. Waa baay'ee dhufa. Yeroo kanatti waan ittiin uummanni tajaajilamu wanti kuufamee lafa jiru waan jiru natti fakkaatu dhibbaan dhibbatti illee beekuu baadhu itoo jiraatee dafee wanti kun qaqqabama. Akka argaa jirrutti namarraa kadhataniitti abbootii qabeenyaa yookaan inni warra daldaloota kana fa'itu midhaan bitee biyya alaarraa maallaqni fa'aa guuramee ittiin nama gargaaramaa ture. Kunis barbaachisaadha matuma mootummaan qabaatee suma godhaa. Mootummaa waan akkanaayyuu hin qaba. Itoo qabaatee iyyuu immoo kan godhu gara waraanaaf meeshaa bituu fi gara nama isaan yaadaan isa wajjin walii hin galle lafarraa duguguu irratti waan fokusii godhee fi beelli biyya sana keessatti deemaa jiru gara akka qaama biyyan bulcha jedhu tokkotti waan itti mul'achaa jiru natti fakkaatu. Kunis immoo maali fakkeenyaaf qabee biyya alaarraallee United Nation yookaan immoo warri gargaarsa garaagaraa godhan illee karaa ittiin qaqqabanii uummata beela'e balaa sana jalaa baraaruu dadhabanitti rakkoon itti gufuun adda addaa karaa mootummaatiin danqaan adda addaatti uumamaa jira. Kun egaa naa laallumaa inni dhaloota yookaan immoo uumamaan kan dhufe ta'uu hin taane kan namni hojjete beela kan namni hojjetedha. Namni innaa beela'e namni innaa rakkate waan mootummaan jedhe fudhataa tole jedhee ergamaa fi nyaacha argachuudha waa tokko argachuudha kan jedhu fokkosiin akkasiidha. Eenyu seenaa keessa jira dhuguma kanatti yaadaniiti jechuunis namatti ulfaate kun garuu akka harka kennatee waan isaan barbaadan jedhee waan sana keessaa bahus waan jedhu gara sanas nama yaachisaa. Kana egaa wanti akka kiyyatti natti mul'atu ammaa fi bal'inaan keessallee deemuu baannu kun waan galatoom jaaldaanye egaa waan baay'ee keessa deddeemtee turtee jirta. Jaaltas faamee waan itti dabaltu atis gama keetiin kanarratti waan dabaltu yoo jiraate itti dabalii gaaffii biraatti dabarra. Ayyaanillee waan inni baay'ee itti dabalu hin jiru. Akkuma daanyiin dubbate beelli karaa lamaan dhufuu danda'a. Tokko karaa uumamaa, tokko karaa namaatiin ta'a. Inni karaa uumamaa akkuma yeroo baay'ee Itoophiyaa keessatti beekamu waggoota baay'eedhaaf waggoota darban keessatti argaa turre akka beela walloo sana kan ture. Ammallee darbee waggaa muraasaan deebi'ee beelli dhufu kuni caama bokkaa roobuu dhiisuurraan kan ka'e kan dhufudha. Inni immoo kan inni ta'uu danda'u caamni kun akkuma beekamu bosonni muramuudhaan lafti qotamee midhaan baasuu dhiisuudhaan kan dhufe uummanni beela'uu ni danda'a. Inni karaa uumamaa karaa namaatiin dhufu waanuma amma biyyattii sana keessatti argaa jirru fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti naannoo adda addaatti gara waraana deemaa jira. Lafa waraana deemu sana keessatti uummanni lafa isaa qotee yeroodhaan oomisha isaa sana sassaabee galfatee itti fayyadamuu dhabuu dhiisuudhaan beela'uu danda'a. Inni karaa biraa amma naannoo Tigraayis yoo argine lafa waraanni irra deemaa jiru baatii kurnan kana kuranii ol sirumayyuu deemaa jiru. Lafti qotamee qotee bulaan qotee waan galfatee nyaatu hin qabu. Akkuma beekamu biyyattii sana keessatti parsantiin 80 qotee bulaadhaan lafa qotee of jiraachisa. Lafti yoo qotamuu baate immoo qotamee yoo oomisha argachuu baate qotee bulaan waan nyaatu hin qabu. Suni beelatti deemsisa. Naannoo Tigraay qofa otoo hin ta'in warri TDF naannoo Amaaraatti gadi dhufanillee lafa isaanii dhufanii ofirraa dhoowwuudhaaf lafa jirutti namoonni achi buqqaanii gara naannoo biraa deemanii fakkeenyaaf gara naannoo Wallootti bakkuma waraanni hin jirretti deemanii boqotan yoo ilaalle achitti goodaatti bakka waraanni hin jirretti uummanni goodaatti beelaan dhumaa jira. Kuni dadhabbina mootummaan beekaa uummanni kun akka dhumu barbaade
gargaarsa yeroodhaaf uummata sanaaf malu qaqqabsiisuu dhiisuudhaan uummanni beelaa jira. Karaa biraa immoo yoo argine kanaan dura yeroo baay'ee yeroo beelli uumamu biyyoota adda addaa irraa gargaarsi qamadiis ta'e gargaarsi maallaqaa dhufee uummata beela'eef yeroodhaan gargaarsi qaqqabaa ture. Yeroo ammaa kana keessatti yoo argitan hooggantoonni sadarkaa olaanaa biyyattii biyya bulchitan jedhan keessatti gaafa gadi ba'anii qamadii isaanii malee maaltu nutti tafa jedhanii dhaadatan argaa turre. Afiitiin qamadii suni immoo uummanni kun akka beelaan dhumu. Ofii isaaniitiin akkuma sila daanyeen dubbate biyya nagaa qabu keessatti yeroo duraa yeroo balaatiif kan ta'u wanti nyaataaf ta'u kuusaa mana kuusaa keessa ol keewwamee yoo uummanni sadarkaawwan akkanaatiif saaxilame kuusaa sana keessaa baafamee uummata isaatiif raabsama. Kun amma akka nuti argaa jirru kana keessatti biyyattii sana keessatti wanti isaan eegan gargaarsuma biyya alaa malee biyya keessatti wanti kuusaa qabaatanii yeroo balaa akkanaa uumameef uummataaf raabsa wanta jiru natti hin fakkaatu. Kanaaf uummanni beelaa jira. Gara caalummoo isaanumti mataa isaaniitiin uummanumti kun akka gargaarsi qaqqabu barbaadan. Bakka uummanni gargaarsa barbaadutti mootummaanumti biyya alaa United Nation gargaarsa nyaataa adda addaa bakka uummanni rakkoo keessa jiru keessatti raabsuufiidhaaf yeroo karoorfatanii jedhan sababa adda addaa uumuudhaan uummanni kun yookiin meeshaa gara warra waraana fincileeyotaatiif dabarsitu jechuudhaan oowuudhaan kellaa cufuudhaan uummata sana nyaatni yookiin bishaan qorichi yeroodhaan akka hin qaqqabne daangaa yookiin daandii cufuudhaan uummanni sun sistematikaalii uummanni sun akka beelaaf saaxilamee akka uummanni sun akkuma gadi baanii dhaaddatan uummata kana lafarraa balleessina jedhan uummata Oromoo yoo barbaanne hin xiqqeessina jechaa turan uummata Tigraayittis uummata Oromoo irrattis balaa akkanan jedhamne uummata sanarraan gaanii uummanni kun beela uumamaa fi beela namni uumeen saaxilamee lafarraa dhumaa jira. Kuni waan hifa lafa jirudha kan jedhuun itti dabaluu barbaade galatoomii. Baay'ee galatoomii jaaltasfaa walumaa galatti beela kanaa kan uumamaa caala kan mootummaan itti dabalee warri biyya alaallee namoonni afaan keenya aadaadhaan tokko hin taane ollaallee walitti hin taane gargaarsa namummaa yeroo qopheessanitti mootummaan daangaa cufuudhaan sababii adda addaa uumuudhaan uggura adda addaa hojjechuudhaan akka uummanni hin gargaaramne fedha qabaa. Kana yeroo jennu akka mootummaan uummanni kun akka beela'u mootummaan fedha guddaa akka inni qabu kan agarsiisu baay'ee galatooma. Meegaa asumarraan kanuma keessatti waa'eedhuma beela kanaatiin wal qabatee gaanfa Afrikaa kana keessatti gaaga'ama siyaasaa fi gaaga'ama dinagdee deemu kanarratti dhaabbatanii mootummaan Ameerikaa akka waraanni kun dhaabbatu waamicha godhanii jiranii akkasumas immoo qoqqobbiillee hin keenye jedhanii waan dubbatantu jira. Kana keessatti mootummaan Itoophiyaa kan ofiin jedhu Dr. Abiy Ahmad morma kiyya cita malee waan yaada namaatiin hin deemnu waan jedhu lafa godhee gama TPLFiitiin immoo hin mari'annaa kan jedhu lafa godhan kan isaan miidiyaa irratti dubbachaa jiran. Kana keessatti dippiloomaasiin dhuguma Itoophiyaan akka Itoophiyaatti Ameerikaa fuuldura dhaabbatteeti waan kana finciluu barbaaddimoo maaliif warri sun fudhatanii warri kun maaliif didu? Warri mootummaarra jiruuf silaa isaantuyyuu kadhachuutu irra ture. Uummanni akka hin beelofneef, uummanni akka baratuuf, karaan cufame akka banamuuf wantoota hedduu isin dura kaastan keessatti rakkooleen furamuu danda'anii fi ilmi namaa namoonni akkasumatti umuriidhaan deemanii fi daa'imman keessatti silaa gargaarsa argachuu danda'an ture jechuudha. Isa kanaaf isin akkamitti ilaaltan waan kana? Mee akkamitti hubattan? Yaaldaanyi. Tole, ilaa dursa maaliif marii kanaaf TPLFiin tole jedhee mootummaan biyya bulcha jedhu dide kan jedhuu fi ilaa mootummaan tokko qaamni biyya bulchu tokko dursee innaa rakkoon biyya sana keessatti dhalate rakkoo sana furuudhaa fi seera cabsanii waa cabsanii yookaan immoo seeraan buluu didanoo jedhee tarkaanfii garaagaraa fudhachuuf yaaluuni waanuma jiru kun biyyuma addunyaa keessatti. Haa ta'uutii gara yaaliin sun sadarkaa hanga itti deemuu qaba. Sadarkaan inni deemu sun yoo gara furmaataatti geessu didee gara rakkoo fi balaan biyya sanatti dhufu sanaa ol gara ta'utti waan deemsisu yoo ta'e mootummaan dhuguma saba isaa fi biyya isaatiif yaadu gadi taa'eeti
rakkoo sana furuudhaaf qaamota biyya sana keessatti dhimmi biyya kanaa nu galcha jedhan wajjin taa'ee mari'achuu fi maaliif rakkoon jiru maali? Maddi rakkoo kanaa tokko lama jedhanii lafa kaanii akkamitti immoo furuu danda'ama kan jedhuuni kan irratti mari'atanii silaa furuun danda'amu. Kun hin taane dhaabbileen siyaasaa addi bilisummaa Oromoo yeroo baay'ee waan kana dhiyeesse kaafaa waan kana irratti hojjetaa tureera. Kuni fudhatama hin arganne. Egaa amma dhufnee rakkoon kun sadarkaa deebi'uu hin dandeenye gubbaarra kaa'u taa'ee yaadee biyyi kun baduu mannaa rakkoo kana ani furuu hin danda'u qaamni biyya bulchuu jechaadha. Ani furuu hin dandeenye. Uummanni kun sagaleen dhabne warra qawwee qabatee nuti ajajnu duwwaan duuba yaa'ee aangoo iyyuu dhiisanii ka'uutu irra ture yookaan immoo mootummaa ce'umsaa dhaabanii wanti kun gara nagaatti akka deebi'u gochuutu irra ture. Isaan kana gochuu dhiisanii isa mari'atan dhiifnaanu haala warri aangawoonni mootummaa sadarkaa gorsitoota muummicha ministiraatti irraa eegalee hanga kaabinee dakaatti haasaa isaan haasa'an gochaa isaan godhan olaalte waan mariin isaanii fi akka du'aatti fudhatanii jiru. Maaliif kana kan godhan? Tokkoffaa fi yakka waggoota dheeraaf hojjetan kana jalaa miliquu fi amma isaan danda'anitti ulee qaban hunda darbatanii gaafa uleen sun harkaa dhume yookaan irgitti baqatanii bahu kana kan isaan murteeffatanii ta'an fakkaata gochaa isaanii irraa. Maaliif haasaa amma akka taayee danda'aafaa haasa'anii eenyu kibrat jedhan kun faa daaqoon kibrat jedhan kun faa haasa'u amma namni tokko namni biyyi sun akka tasgabbaa'u akka hawaasni biyya sanaa uummanni biyya sanaa waliigalee nagaadhaan wal faana ta'e biyya sana gara fuulduraatti deemsisu barbaadu haasaa akkasii gadi ba'ee haasa'u. Yoollee sammuu isaa keessatti wanti sun dhalachuu ni mala yaaduu ni mala akka nama tokkootti. Garuu gadi ba'ee uummata tokko gadi ba'ee haala sanaan hanga lafa kana gubbaa irratti jiraachuun isaanii seenaa dhumarraayyuu haqamuu akka qabanitti jedhee ennaa dubbatu maal jedheetti haraaraa taa'aree mootummaan akkasitti afaaniin akkas jecha haraaraa akkamitti taa'uu danda'a. Itoo nama araara yaadu nama tasgabbiin akka bu'u biyya sana keessatti ta'u barbaade haasaa akkasii gadi ba'ee hin ba'u. Lammaffaaf mootummaan tokko dubbi himaa qabaa. Sabquunnamtiitu jira, public relation jira. Sun hunduu waliigaltee irra taa'eeti gadi ba'ee wanti kun akkasitti dubbanne rakkoo akkasii fidaa, quuqama akkasii fidaa, uummataaf uummata walitti buusa. Waan hunduu dasa qacamee ilaalameeyyuu karaa dubbi himaa isaaniis ta'e karaa tokkoon gadi ba'ee waan inni tokko dubbatama. Kun inni tokko lafumaan ribaa ka'eetti waanuma tokko gadi ba'ee dubbata. Inni tokko immoo gadi ba'ee sa'a muraasa booda waan biraa dubbata. Sadaffaan gadi ba'ee sa'a booda waan biraa dubbata. Abiyyi waan biraa dubbata. Daani'el Kibrat waan biraa dubbata. Namoonni kun iyyuu akka waan wal faana iyyuu hin jirre sitti fakkaata. Hunduu yaaduma akkuma itti toletti waanuma fe'e akkuma ba'ee burcaa jechaadha. Akka lafa nama gabaa deemee waan itti tole bitee waan itti tolle immoo dhiisee gatii irratti walii galuu waan akkasii waan deemu. Waan seeraaf heeraan seera biyya qabdu keessatti bulan hin fakkaatu jechaadha. Waan gaangistarri tokko godhu. Gaangistaroollee gaangistara ajajaa isaaniitiif bula. Ajajaan sun waan jedheen ce'uun irra hin jiru. Gaangistarri tokko bara. Gaangistarri biyya tokkotti ennaa eenyu ta'u naannoo to'ate sana eenyu godhee kan biraa dhufee akka uummata sana naannoo sana hin miine waan isaan dinagdee irraa argatan qabeenya irraa saaman sana hin miine isaanillee hin tiksa. Inni kun garuu tiksuu itoo hin taane namootallee ofitti qabe irraa fayyadamee ennaa baasee akka qorqoorroo timaatimii darbatu arginaa jirra jechaadha. Kanaafuu mootummaan Tigraay saba isaatiif loluu kan agarsiisu hawaasni Tigraay akka jirutti uummanni Tigraay isa wajjin dhaabbatee yoo maddeessine harki 95 mootummaa kana wajjin dhaabbatee jira jechaadha. Kun maal agarsiisa gaa? Edda uummanni amma kana gara miliyoona 6tti namni lakkaa'amu kuni qaama tokko eenyu ta'ee gadi taa'ee mootummaa yaaduu qaba. Maaliif namni kun mootummaa waliigalaa kan federaalaa deeggaruu dhiise isaan deeggare? Fedhiin isaanii maali? Kan Oromoo maaliif filannoo keessaa fakkeenyaaf paartileen lama ba'an filannoon gaggeeffamee Oromiyaa keessatti hin gaggeeffamne maaliif gaggeeffamuu dide? Kana silaa yaaduu qaba. Garuu warra kana yaaduu miti kan biyya irra jiru. Kan isaan yaadan teessoo isaanii sirna nafxanyaa sana afaan tokko aadaa tokko alaabaa tokko kan jedhan sana qabatanii sirna moofaa jaarraa 21 keessatti ta'uu hin dandeenye. Dhaloonnumti kamuu dhaloota hamma dhalate dhiifnaan dhaloonnumti inni duratti inni sammuun isaanii abashummaadhaan baratanii ittiin eenyu dhufan illee yaada kana hin fudhatu amma.
kanatoo beekanuu idda didanii gadi baanii uummata jidduutti waraana halkanii guyyaa waraanallee humnaan fuudhanii geessanii achitti lakkoofsi isaa kan ammana hin jenne kan dhumaa jiru too gaggeeffamu gadi baanii waan akkasii dubbatu lola beenzila gadi facaasaa jiru jechaadha ibidda boba'aa jirutti beenzila facaasaa jiru kana waan ta'eefi waan nama akka kiyyatti akka nama tokkootti naa yaadu abiyyiin marii kanan fudhu jechuunsaa waan nama dinqisiisuu miti jechaadha gocha isaanii irraa waan argituuf gocha isaanii itoo amma TPLF'n yookaan immoo mootummaan Tigraay lakki nuti fudhannu jedhe abiyyi immoo lakki nan fudha akka jedhu hin beekna kana kun beekamaadha jechaadha haala isaanitti hin deeman irraa kan ka'e kanaafuu kuni wanti godhamuu qabu ammas mootummaan addunyaa dhiibbaa dinagdee qoqqobbii yookaan sanction jedhan sana irratti jabeessuudhaan qabeenya isaanii isaan biyya alaatti kuufatanii maatii isaanii achitti baqachiisanii warri jiran jiru warri immoo baqachuudhaaf qophaa'an hin jiru visa restrictionis ta'e waan hunduma kana sanctionii hundumaa itti cimsanii hidhanii yoo ta'an kun dafee furmaata fidaane dafee furmaata fiduu dhiisuu ni danda'a maalinni bineensi ciniiname waa tokko yookiin harreen bineensa qabde tokko wajji induuti malee gadi lakkiftu si galee isaan amma maanni yookiin du'uuf yookiin baduuf yookiin jiraachuudha mootummaan amma ofii jedhee of waamu kun kan jiru kana waan ta'eef waan fe'e dhufee namni nuti koottula akkasuma ta'e nagaadhumaan ta'e waggaa dhibballee siifa mallatteessu jedhe namnichi kuni habjuun waggaa 7 suni ammallee sammuu isaa keessa waan jiruufi inni waan taa'ee tasgabbaa'e kan isa tasgabbeessee yookaan immoo biyyi sun nagaatti fidu uummanni biyya sana keessa jiru wal faana ka'ee mootummaa garboonfataa fi kan mirgaa fi eenyummaa namaa kan balleessuudhaaf deemu kana yeroo dhumaatiif ofirraa buqqisee mootummaa ofiisaatiif filatee haala dimokiraatawaa lafa kaawwate irratti hanga buluudhaaf deemuudhaaf murteeffatee yoo ka'e malee gorsaan yookaan eenyuudhaan waan deemu natti hin fakkaatu yookiin humnaan cabuu qaba waan biraa humnaan naan jedhu karaa dhiibbaa biyya alaa dinagdee karaa adda addaa siyaasa dippiloomaasii biyya keessaan immoo akkasumas immoo warri qabsaa'onni qabsoo isaanii itti fufuudhuma qabu. Waan bal'aa keessa deemtee nu ibsite hedduu galatoomii egaa jaaltasfaa mee itti dabaliitii qabxii itti aanutti dabarra. Ayyee egaa qoqqobbii yookiin mallattoo pirezidentiin Ameerikaa torbee kana keessa mallatteesse wanti inni agarsiisu namoota dhuunfaa waa'ee waan sila dubbannee turre waan kaafne keessatti waa'een beelaa kun waa'ee harka namaatiin uummata beelessaa jiru kan jennu kaafne turre waan kana qabate namoota kanarratti hirmaatan yookiin instituushinii kanarratti hirmaatan faarratti qoqqobbii adda addaa kan ta'u mallatteesse Baayiden. Qoqqobbiin kun viizaa ta'uu danda'a, warraaqsa maallaqaa ta'uu danda'a, waan adda addaa of keessaa qaba. Garuu jara kana immoo Baayiden carraa kenneefii jira. Itoo qoqqobbiin kun hojiirra ooliin yoo teessanii waliigaltanii dubbattanii rakkoo gidduu keessan jiru furmaata kennitanii fi uummata kana wanti gargaarsi qaqqabuun irra jiru yoo qaqqabee qoqqobbiin kun hojiirra kan oolleedha kan dubbatamu. Haa ta'uti mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmediin durfamu daddafeet akkuma wanni kun baheen daddafee akka eenyu faana jara kana faana taa'aniin dubbanne dafee ibsa baase. Ibsi kun immoo ibsa kana duuba eenyutu jira yoo jennee ilaallu dhugaadhumaaf namicha kana duuba isaa warra finxaaleeyyii warra Amaaraa kun duuba dhaabbatanii wanni isaatti qabanii cuubeeraan waraananii duubatti dhiibaa jiru. Akkuma isaan gadi baanii dubbataniin inni wanti kun akka hin taane dubbate garuu warri Tigraay immoo abshaalummaa siyaasaan jedhaan kan akka kootti dafanii jarri durumaan kaasanii wajjin ta'anii dubbachuu deddeebi'anii kaasaa turanii haateenyaa dubbannu waliyaa gallu kan jedhu dubbataa turanii haa ta'u isaan dafanii gadi ba'anii waan pirezidentiin biyya Ameerikaa dubbate kana gammachuudhaan fudhannaa nuti kan barbaannu iyyuu kanuma kan jedhan kanarratti illee siyaasaan qabxii olaanaa irratti galmeeffatan kana gadi ba'anii dubbachuu isaanii dafanii nuti ni fudhanna durumayyuu kan barbaannu kana nuti nagaa barbaannaa teenyee dubbannee waliigaluu barbaanna kan jedhuun
qabxii galmeeffatanii jiru. Jarri kun yoo mallee jara kana faana ta'anii dubbachuun barbaanne gamnummaadhaan dafanii uummata addunyaa fuulduratti fedhii isaanii akka waraanan barbaannee fi nagaadhaan akka ta'anii dubbachuu barbaadan ibsatan. Kanaafuu kun jara kanarratti qabxii guddaa galmeeffatanii haa ta'uuti yeroo baay'ee yeroo ilaallu akkuma sirna daanyeen dubbate kan akka Daani'el Kibret fa'aa yeroo baay'ee namoonni baay'een gadi ba'anii akka jara kana keessa faana taa'anii hin dubbanne barbaadu. Yoo jara kana faana taa'anii hin dubbanne yookiin warra mormitoota yookiin warra TPLF faana taa'anii hin dubbanne ta'e biyyattii kana haala akkamiitiin biyya kana akka bulchuu danda'an ammalleen karaa kootiin anaaf ifa miti. Hundum faana taa'anii hin dubbanne yoo jedhanii isaan kan barbaadan akkuma kanaan dura akkuma akaakilee isaanii humnaan meeshaadhaan uummatoota hafan dhiibbanii fixanii humnaan dhufanii biyya sana akka duriitti bulchuudha barbaadu jechaadha. Kana ta'uu baannaan biyya dimokiraatawaa ta'e keessatti biyya galgalaaf ganama waa'ee dimokiraasii, waa'ee guddinaa, waa'ee badhaadhinaa dubbatu keessatti itoo ta'anii walii galanii hin dubbatiin bakka nagaan hin jirre keessatti guyyaa guyyaa waraanni bahee wanni maallaqni guyyaa guyyaa rasaasa dhuka'u kana yoo shallagame guyyaatti miliyoona meeqatu ba'aa jira. Bakka kun hin jirretti itoo ta'anii hin dubbatiin biyya kana gara tasgabbiitti finna gara badhaadhinaatti deemna jedhanii innaa gadi ba'anii dubbatan karaa kootiin waan nama saalfachiisudha dhugaadhumaaf. Humnaan akkamitti biitti nagaa hin qabne biitti dinagdeen hin hojjenne tasgabbiin siyaasaa tasgabbiin dinagdee tasgabbiin hundumtuu hin jirre keessatti teenyee hin dubbannu nuumatu beekaa. Nuumatu sindirqisiisee bulchaa gara badhaadhinaatti akka deeman waaqni haa beeku. Kuni ammalleen gara caalu gara kufaatitti isaan deemsisaa jira. Waan kana duuba didanii yoo teenyee dubbannu jedhan Ameerikaan illee qoqqobbii ishii kan kana caala yoo torbeen kana keessa qoqqobbii kan biraas Ameerikaan kan Itoophiyaa irratti fi Eertiraa irratti gatte meeshaa waraanaallee akka hin bitanne kan jedhu jira. Kanaafuu gara fuulduraatti waraanni kun Ameerikaan dhiibbaan ishiin addunyaa irraa qabduraan meeshaa waraanaallee akka biyyattiin kun hin bitanne dhoowwanii harka isaanii gara duubaatti hidhaa jiru. Isaan sodaan isaanii inni guddaa yoo ta'anii dubbatanii tasgabbiidhaan gara nagaatti dhufanii boru gara seera fuulduratti dhiyaatanii itti gaafatamu lubbuu amma ammaatti darbaa jiruuf itti gaafatummaa wanna fudhataniif boru itti gaafatamnaa hin hidhamnaa yoo jedhanii waan sodaataniif amma dhumaatti harka kennatiin akkasumatti lolaa waan barbaanne gochaa gaafa dhumaa garuu lafa jala isaan akkuma beekamu yoona iddoo biraatti lafa jireenya isaanii mana bitatanii qopheeffatanii gaafa uummanni keenya lafarraa dhumee jedhe ofii isaaniitti xayyaara fudhatanii kaafatanii gara barbaadanitti maatii isaanii duraan baafatanii deemuu fi garuu uummanni biyya keenya uummanni Oromoo uummanni sabaaf sablammoonni gaafa isaan uummata amma kanaa lafarraa ficcisiisanii ofii isaaniitiin gara mana lafa qopheeffatanitti nagaadhaan jiraachuudhaan deeman uummanni keenya jiruusaa gadadoof iyyummaa waan adda addaatti saaxilamee waggaasaa jireenya isaa akkanumatti itti fufaa deema. Kanaafuu immoo akkuma sila daanyeen dubbate wanti filannoon uummanni keenya qabu wanti biraa wanti jiru tun jiru. Jarri kun boru nu dhiisanii deemu isin dhiisanii deemu kan gadadoo faana afu si'umaa kanaafuu yeroon kenniiniif jara kana aga isaan si fixanii si balleessanii ofii isaaniiti maatii isaanii wanni isaa sassaabbatanii deemanitti akkuma beekamu maallaqa biyyattii qabdu keessaa saamaniiti baankii biyya adda addaatti ol keewwataa isaa rakkinan qabu. Nu'uma si'uma kan gadadootti hafu kanaafuu yeroon kennuuf barbaachisaa miti uummanni amma danda'een fincilee lolee jara kana ofirraa kaasuutu irra jira. Baay'ee galatoomadha. Haala hedduu keessa deemtanii yaada keessan qoodanii jirtu. Uummanni Oromoos kanarraa waan hedduu irraa barate jennee abdii guddaa qabna. Kanaaf wantoota isin amma kaastan keessatti waan duriitii fi waan amma keessa jiru namni tokko yoo nama ollaa waliin yoo hin jiraatin rakkinatti irra ga'a. Nama miliyoona 110 ol biyya qabdu keessatti teenyee mari'annu teenyeen dubbannu mootummaa alaan dhageenyu uummata biyya keessa jiru dhageenyu jechuun dhugumaa gaangee sakaallaa kutte yookaan immoo harree sakaallaa kutte yoo isaan taasise malee
saniyyuu akka isaan hin geenye kun beekamaadha. Mee haaluma amma jiru kanaanii wal qabatee sirna kanaa fi sirni dargiitii fi sirni PP kun garaagarummaan isaa maali? Bara dargii keessa ijoollee mana barumsaatii karaarraa qabaniiti mana barumsaarraa gara wataadaraatti ergu. Yeroo ammaa kana keessatti immoo haati ijoollee lama gumaachitee kan jedhamu jira. Mee inni kun dhugaadhaan akkamitti ilaaltu isin? Ilmoon haati yeroo isiin ilmoo isii du'aaf gumaachitee jedhanii miidiyaadhaan uummata dirqisiisanii uummata maallaqaan gooyomsanii yeroo isaan akkasittiin kan hojjetan inni kuni maal fakkaata? Sirni dargii yeroo sanitti nama tokkollee haa gaafachuu baatu miidiyaa irratti illee nama dhiyeessu haa ta'u waa akka fedhetti akka fayyadamu isin nuun beektu jedhee yaada. Isa kanaafiyyuu sirni kunii fi sirni sun maal inni garaagarummaan isaa? Badhaadhina jechaa jiru mootummaa Oromooti jechaa jiru. Oromoon sirna gadaa keessattis ta'e aadaa isaa keessattis ta'e dhaqii du'u yookaan immoo dhaqaatii daangaa namaa weeraraa nama fixaa jedhee nama bobbaasu maqaa Oromootiinis kan daldalamaa jiru jira. Isa kanarrattis noo sirnoonni kun lameen garaagarummaan isaa maal kan jedhu irratti xiyyeeffatanii akka nu deebistanii barbaada. Jaaldaan himee yaada kanarratti maal jettaa? Itoon gaaffii kee kanatti hin ce'ini waa lamaa tokko jechuun barbaada. Waa'ee qoqqobbii karaa dinagdee fi akkasumas immoo meeshaalee waraanaa wal qabatee amma Baayiden mallatteesse kana namoonni tokko Ameerikaanoo gurguruu baattee biyya biraarraa bituun danda'ama rakkoo maal qabaa kan jedhan tokkotu jira. As keessatti waan namoonni nu hubannetu jira natti fakkaata. Qoqqobbiin kuni banking systemis keessa galeera natti fakkaata. Banking systemiin keessa gallaan jechaan transakshiiniin yookiin bituufis gurguruufis maallaqa kiishatti baattee dhattee miti. Turkii yookiin Chaayinaa yookiin rigiyyan bita waannaa jettee kiisha keetti baattee miti dhattee kan meeshaa kana bittu. Banking systemiidha. Horiin kun transferii kan ittiin ta'u. Transakshiiniin deemu kuni transaction systemiin kan Ameerikaati. International banking systemiin kan isaaniiti. Qoqqobbiin baankii kana keessatti meeshaan bita jettee waan kana geenyu taatu horiin sun bilookii ta'a jechaadha. Ittiin bituus hin dandeessu, waan sanas geessuu hin dandeessu. Kanas beekuun barbaachisaadha. Yoo Ameerikaan hin gurgurree achii binnaa, asii binnaa, maalii binnaa kan jedhanii suni egaa horiin yoo jiraachuu baates meeshaadhuma kenninaaf warri jedhanii warri mootummaa kana deeggaran fedhii isaanii gara fuulduraatti lafa Oromiyaa sanaa karaa maqaa investariitiin yookaan immoo karaa adda addaatiin dhufanii lafa sana qabachuu fi neokoloniyaalizimii jalatti galfachuu warri barbaadan hin jiru. Achirratti humna namaa rakasa kana fayyadamuudhaan warshaalee adda addaa waan adda addaa achitti dhaabuudhaan mindaa ittiin silaa seeraan guutuu ta'u nama haalli karaan dura arginu illee jira. Mindaan nama tokko meeqa akka ta'ee fi amma akka meeqa akka kanfalaa turan argaa turre. Kanallee argachuuf lafa fudhachuuf lafa bilisa waggoota muraasaaf bilisa kan ta'e kanumaatti hin kanfaleen argachuuf meeshaaleen kenna jedhanii akkanumaan tola fidanii kennuuf kan jedhu kun shakkiidha. Maaliif mootummaa kufee jiru amanee namni biileenatti maallaqa lakkaa'amu meeshaa akkanumaan fidee sii kennee booda lafan argadhaa yookiin maallaqni koo booda naa kennamaa yookaan immoo liqaadha jedhee kan kennu waan jiru natti hin fakkaatu. Biyya biraa irraa binna kan jedhu saankishiniin banking systemiis waan tuquu fi horii sana bittee horii kafaluufis akkasumas immoo horii sana bakkee biraarraa wal jala jijjiiruun waan hin danda'amne waan ta'eef kun taanaanii homaayyuu bituus hin danda'u jechaadha. Wanti hin dhorkamne waa'ee lubbuu namaa heelzii eenyuu kana wal qabate waa'ee meedisinii waan adda addaa kun hin ta'a. Kan meeshaa qoqqobbiin godhamnaan garuu homaatti hin gochuun hin danda'amu kun cufaadha jechaadha. Kanuma jechuun barbaada. Waa'ee wal bira qabuu dargii fi eenyu inni jettu sirna dargii keessatti egaa dargiinis akkasuma eenyuun isaanii waan wal fakkaatu natti fakkaata. Jarri lachuu dargiin maal jechaa ture rasaasni tokkoo fi namni tokko hangaafutti lolleeti biyya keenyaa eenyurraa baanaa jedhan. Namas akkasumatti humnaan guuraa qe'ee namaarra naannaa ijoollee qotee bulaa olii gadagachaa qabaa geessanii achitti ficcisiisaa turame. Ammas kunis kan ta'aa jiru kanuma. Amma sirumaa warra karaarra buluu maal jedhu warra godaanaa tadaadarii jedhan kanafaa walitti qabanii ijoollee baatii tokko leenjisanii gara sanatti ergaa jiru. Kun kan ta'uuf maanni sigalee
qoraan baay'ee ibidda tokko irratti tuuluuni ibiddi sun akka sirriitti boba'u godha malee faayidaan inni sii fidu hin jiru. Hin fixxa boba'eedhuma waan callifteetuma qoraan guurtee ibidda irratti naxxee nyaacha tokko bilcheeffachuuf qoraan hangi tokko mukti 3 mukti 4 waan si gahu yoo ta'e muka 10 fiddee irra tuuluun tokkoffaaf midhaan sana siin gubaa qoraan sunis akkasumaan qisaasama jechaadha. Bu'aa tokko siin fidu badii malee. Ammas mootummaan kun kan yaadu miliyoona amma kanaa jira miliyoona amma kanaa keessaa miliyoonni 10 maal jedhe Leencoo Baatii dargaggoon Oromoo miliyoonni 10 hodhattee loltee eenyu maal taati jedhe. Egaa amma 10 gahuu isaanii gara dhiyootti itti deemaa jiru hin beeknu. Maaliif akka dargaggoon Oromoo miliyoonni 10 dhiisi namni tokko maaliif dhaqee du'a waan isan ilaallanne keessatti. Kan gochaa jira humna namaa baay'ifnee geessinee achitti akka qoraanii bobeessinee humnaan irra garagalee sigalee humnaan irra garagalee TDFin tokkostee yookiin rasaasa fixxii yookaan karaa hundumaa cufnee rasaasa addaa karaa ittiin argatu hin qabdu gaafa fixxee namni inni hafe irra sigalee inni fuuldura hin dhumaa inni duubaa ruma yaa'aa deema. Haala akkasiitiin waan hin deemamne kun sigalee waan sammuu namaa keessattuu binnaa dhufu baay'ee nama hamilee namaa nama eenyu ta'a. Haala akkasiitu deemamaa jira. Leenjisanii amma ijoolleen qabamanii jiran. Goboon kan warri qabanii interview haa gochaa jiran. Baatii tokko faa leenjee qotee bulaa. Ijoollee magaalaallee too taate maddee ishee abshaalummaa qabaachuu dandeessi. Waa'ee ispoortii kanas waa'ee adda addaa kanas maddee ishee fiilmii adda addaa ilaalti. Xiqqoollee wayyoo qabdi jechuu dandeenya. Qotee bulaan kanumaa hin beekne baatii tokko akkatti dhukaasan duwwaatti agarsiisee geessee akka qoraanii achitti kan bobeessaa jiru kuni sirna dargii irraa kan dargiidha caalee argame jechaadha. Baay'ee rikoordii dargii cabsee jira jechaadha. Kun immoo waan ta'uu miti. Jaarraa kana keessatti waan ta'uu miti. Lubbuun namaa qisaasuu fi godhaa jiru. Kun immoo isaan hin baasu. Kanuman jedhama. Baay'ee galatoomi jaaldaanye mee jaaltasfaa itti dabaliiti sagantaa itti aanutti dabala. Ani wanti xiqqootti dabalu akka isaan wal fakkaatan sirni dargii fi sirni amma deemaa jiru kuni waa'ee waraana kana ilaalchisee waan wal fakkaatuun fakkeenya kenneetuma xumura. Yeroo waraanni dargii fi TPLF wal lolaa turanii waraanni dargii TPLF lafarraa fixee karaa shireetiin shiraaroodhaan qabatanii baqachuudhaan dasaan gara Sudaanitti baqachuu ka'aniin booda waraanni sun dhaabbatee dargiin illee waraanni Tigraay kun dhume kan jedhu abdii qabatee baay'ee akkuma Abiyyi waraana kana fidhee duqee tonaal jedhee gadi bahee dubbate sanatti dargiinis waraanni kun fidheerraa jedhee naanni tasgabbaa'ee calqabu irratti jarri kun deebi'anii shiree qabachuudhaan waraana sana rukutanii waraanni achitti rukutame sun shiraan illee haa ta'u waraanni dargii achitti rukutame shiraan rukutameen booda waraanni hamliinsaa kufee idda gaafa shiree rukutameen booda waraanni dhaabbatee lolle militarii jalatti siviilii uffatee innaa rasaasii tokko dhu'ee gadhiisee too waraaniin TPLF dhuftee Finfinnee galte. Ammallee wal fakkiin yeroo sanaa faana kan amman argaa jiru gaafa raayyaan isa biyyaa Tigraay Maqalee deemee waraanni kun dhumnee Finfinnee irraa umtuu nafnee jedha Biraanuu Juulaa gadi bahee kan amma nuti hojjetaa jirru akkatti Dabratsiyoon faa Getaachoo faa qabnu malee waan biraa yaadaa miti isaan qabuudhaaf yaada akkatti isaan qabnu barbaada malee waraanni hin jiru jedha. Baacaa dabalee gadi bahee waa tokko kana booda akka gaantaa dhiisii uumattuu gadi baanii fuulduun dhaabbachuu hin jiru too jedhanu dhumarratti akkuma wajjin argaa turre Maqalee isaanillee yeroo effeetaa gizee jedhan malee Maqalee keessaallee rukutamanii ba'anii waraanni kun ammanni sadarkaa inni qaqqabe argaa jirra. Waraanni booji'amtoonni waraanaa amma argaa jiru kun booji'amtoota waraanaa yeroo dargii sana keessa turan wal fakkaata. Maasiidha namoota baay'eedha. Namoota baay'ee kana jarri barsiisuu sana keessa sirguu amma yoo argine isaan suninnaa baqataa dhufan darbaa ture waraanni dargii keessa. Amma yoo argine waraanni warra TPLF booji'anii jarri kun dhiifne warra biyya sabaaf sablammoota keessa ta'an biyya keenyatti galanii isaan daandiitti dhufanii warri faannoo daandiitti qabanii yookiin dhageessanii turtu yeroo tokko amma ijoollee Oromoo nama 30 moo nama 40 ijoollee waraana sanarraa dadhabdee baqattee deemtu duubatti eeganii akka ajjeesan warri faannoo akkasitti rukuchaa jiru. Kanaan booda waraanni kunillee ammas yeroo sirna dargii keessatti waraanni waraanaa hidda dhume booda warri kanaan dura muuxannoo qaban dhumanii dhumarratti warri TPLF dhufanii Finfinnee qabachuu qophaan sana keessatti
yoo waraanni karaa dolee ja'ee muuxannoo qabu wanni tokko keessatti saglii tokko keessatti nama tokko ta'e namni 8 haaraa kan dhufe warra baatii tokko baatii lama baatii sadii isumallee ja'ee akkuma amma abiyyi faa qotee bulaa jaartii jaarsa goodaa keessa rakkisanii guuranii fidan akkasuma guuree fidee dhumarratti waraanatti galchee qoraan taasisaa ture. Walfakkiin ammaas yoo ilaallu ta'e isaan kufaatiin mootummaa kanaa kan beekamu namoota dargaggoota dirqiidhaan warra kaan maallaqaan mooksee warra kaan sirmaa ijoollee barnoomsa guddaa yuunivarsiitii sadarkaa yuunivarsiitii qaban wanni ogummaa keessaniin hojjettu fiildii keessaniin hojjettu militarii keessa jedhanii ijoollee sossobanii fiidanii guuranii mana warra kaan humnaan guuranii warra kaan immoo akkuma argine jaartiif jaarsa lafarra fonqoqaa turan sana argitanii amma isaan fidanii waraanatti naqanii waraana kana akkanumaan du'a namaa yookiin boojii baay'isuuf malee waraana kana wanta isaan itti mo'atan jiru. Wanta isaan wal dargii faana wal fakkaatan inni guddaan isa kana. Dhuma kufaatii isaatii dargiinis kanuma godhe. Namoota qotee bulaa qofa goodaadhaa guuree ijoollee waan beekne guureetuma fidee waraanatti naqe. Isaan kun isaan waan qabatan garatti deeman dhabnaan waanuma isaan godhan nama kolfisiisa yoo teessanii ilaaltamne warra jaartiif jaarsa lafaa ka'uu hin dandeenye leejjifnanii jarri ofii isaatii fuula lafaa ka'uu deemuu hin danda'an. Uummata kanatti qoosaa jiru beektu kuni wanni ta'u hin ta'in waan godhan waan dubbatan wallaalanii uummata kanatti qoosaa jiru. Amalli jarri kun amma agarsiisaa jiran karaa waraanaatiin wanti isaan godhan amaluma dargiin yeroo kufu sana taa'ee agarsiisaa jiru. Kuni agarsiisa kufaatii mootummaa kanaati. Wal fakkiin isaanii inni guddaan isa kana siin jechuu barbaadeen. Daawwattoota keenya jaallatamoo kabajamoo kan daawwachaa turtan hanga ammaatti walabummaa News Network. Walabummaa News Network sagantaa kana kan isinii qopheesse egaa haala biyyi sun keessa jirtuu fi tinnisa waraana bilisummaa Oromootiif biyya Siwiidinitti taaks foors damee biyya Siwiidin dura ta'an jaaldaanyee waliin fi akkasumas abbaa dinagdee jaaltasfaa guddataa waliin goone kan kana fakkaata. Egaa kutaa tokkoffaa fi kutaa lammaffaan isinii dhiyeessine. Kanaaf iyyuu waan nu daawwattaniif horaa bulaa deebanaadhaa kan daawwachaa turtan miidiyaa keessan. Galatooma.